nama kaleessas dhimma biyyaatiif fokkoraa ture. Baalaansi gochuun gamanas nama dubbachaa ture. Utuunni nagaa isin gaafatin akka deebi'uun barbaadu isteejii kana boodatanii deebitu waan ta'eef dingilchaa. Gara kana haa dhufu abbaa mul'amu sinaa dubbisu waan jedhu haamilee dhandhatu maddaa. Hojii jabaa influenseriidhaa dhiibbaa guddaa nama uumaa jiru qabaa. Akkam jirtu muuxannoo nama fuuldura dhaabbatan haasa'uu hin qabu miidiyaadhaan garuu baay'ee naasaaf. Waggaa sadii erga gara biyyaatti galee waggoota jalqaba gaafa dhufe Jimmaan deeme mee yoo dhiira taate gara Wallaggaa kottu naan jechaa ture. Nan dhufeen itti agarsiise uummanni Wallaggaa uummata arjaa, uummata hayyuu, uummata sabboonaa, uummata ilma isaa mitiiti alagaayyuu ofitti qabee kunuunsuudha. Kana ta'uu itti mul'isneerra miti. Keessumallee uummati qellem Wallaggaas yeroo hundumaa simboo keenya isiniin hin boonna. Lalisani baatii ja'a duranii magaalaa itti jiru dhaqee ture dambilallee deemte ana wajjin deemi anaan jennaan afaan iyyuu finne jedhe utuu hin fite. Maaliif isin gidduutti argamuu natti tola waan ta'eef namoota baay'een biyya kana keessaa ba'e namoonni biyya kana keessaa ba'an baay'een isaanii gaafuma achi dhedheessa ce'an kana dhagaa keessa kaawwatee hin beeknu biyya isaanii yaadatan waan isaan beekan kana ijoollee Harargee Baalee Arsii iddoo baay'een deema. Kan akka uummata Wallaggaa keessumaa qellem hayyoonni ba'anii qe'ee isaanii yaadatan waan isaan beeknu kana warri paastoroonni sheekonni afuura kana keessaa ni ifadha. Lalisani immoo baay'ee galatoomii dhugaa waaqayyoo laphee isaanan jaalladha gara waggaa 10 wal beeknaa yeroo hundumaa waa'ee uummata kanaa dhugama. Eeggadda gaafa dhufe eerpoortii keessa saayitii jaatan kompiitara fidee dhufe illee jala qabanii isa uummataaf gargaarsa fide irratti illee gammuu rakkisan illee kolfee gammadee dhumatu aarsaa inni kaffalu aarsaa isa maallaqa duwwaa ilaalina waan baay'ee kaffala hojii isaa dhaqee ilaaleera. Cireedhaaf illee yeroo qabu ture. Guyyaa sadii mana isaa malee kan hundumaa gadee dhufee immoo gaafa isin gidduutti argame qabeenya koo maatii koo harmee koo obbolaa kootu jedhee dhufee gaafa as gidduu taa'u imimmaan tuna qabata because onnee akkasii utuu waaqayyoon nuu kenne kan jiruuf. Baay'een isin galateeffadhaa isinis nan jaalladha yeroo baay'ee waa'ee sinasi artistoota baay'eetu ba'e aktivistoota baay'eetu ba'e beektota baay'eetu ba'e jedhu isin keessaa gurbaata yeroo maqaa hundumaa maqaan isaa dhahamne kan dabaratti agartan kun mucaasiiti daawwii jedhama sirboota afaan Oromoo agartan faarfannaa agartan hunda dudduuba kan jiru faarfannaa Magarsaa fa'aa Pheexroos fa'aa Leenca Qaraanioo isa jedhu sirba Galaanaa fa'aa sirba Hacaaluu isa booddana kana ba'e hunda gurbaa kana qindeessaa kunis ilma keessan hin dagatanaaf hunduu akkasii haasaa isinitti dheeressu isinis haasaa nutti dheeressinaati warri gaaffilee kun dafanii fixan magaalaa keessa deddeemnee waa ilaalla. Ulfaadhaa isinitti hin deddeebina kana booddee nutis ijoollee keessanii isinii hojii waan goonu hundumaan goona injifannoo arganne isin kunuunfanna waan hanqate immoo hin qeeqqatanna obboloota keenyas immoo iddoo biraa jiran gara qeetti akka isaan deebi'an kadhannaadhaanis alagaa jennee waliin deemnu waaqayyoon nagaa nu gidduutti hafuusu.
biyya hayyootaa, biyya beektotaa, malee biyya qeetti yoo dhiira taate kottu waliin jedhan miti. Yoo beektote kottu barumsa barbaadne kottu qeetti waliin ajennu nufa jedhan. Ulfaadha. Guddaa kun galateeffannoo faarri jennaa laftamuudhaani amma nu kennaaf irra deebi'aati.